Kana beektu laata? ይህንን ታውቃላችሁ ወይ? Torbee dhukkubbii gooftaa fi fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos torbee ishee xumuraa kana keessatti taateewwan garaagaraa fi barnoonni gurguddaan as keessa jira. Barnoota gurguddaa as keessa jiru kana keessaayis ani wanta tokko kan na ajaa'ibee ilaalee yookiin irraa hubadheera. Manni Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo icciitii mataa ishee danda'e qabdi. Wanti ta'u hundumtiyyuu fakkeenya qaba gaafa jennu sababa wajjin. Torbee kana keessatti taasifamanii keessaa daaqoniin qaaxilii fuudhee mana kiristaanaatti yeroo 3 naanna'a. Maaliif naanna'a yoo jenne hundumtiyyuu hiika qaba jenneerra mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo keessatti. Kanaafiyyuu maaliif naanna'a yoo jenne wantoota gurguddoo 3 jechuudha. Kunis tokkoffaa irratti maal ilaalla yoo jenne Yoosefii fi qulqulluu Yoosefii fi haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamiin utuu ayyaana qixxaa kabajanii deebi'aa jiraniyyuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos daa'imummaa isaatii jalaa badee ture. Yeroo sana isheen haadhi keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamiin zoortee kan barbaadde jechuudha. Inni lammaffaan immoo dhufaatii gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos lammaffaa irratti ergamoonni Waaqayyoo malakatii gizee naffaan yookiin xurumbaa yeroo afuufan du'oonni ni ka'u warroonni hundumtiyyuu ni dhaga'u isa jedhu sanii fi ergamoonni Waaqayyoo yeroo sanitti malakatii isaan afuufassa fakkeenya godhachuudhaaf ammas daaqoniin uummataan ka'aa jedhee kan ittiin qaaxilii sana rukuchaatii itti naanna'uudha jechuudha. Inni sadaffaan immoo abbaa fi ilmi afuurri qulqulluun sadiyyoo ta'anis tokkotti kan naanna'an tokkummaa isaanii kan itti ibsudha jechuudha. Torbii kana keessaa inni kun natti tolee jira yookiin hundumtuu namatti tola. Hundumtuu fakkeenya qaba. Fakkeenyi sunis immoo